Tole galanni waaqayyo dhafaa ta'u egaa har'a guyyaa har'aa fiichee salaaleetirraa keessummaa barbaacha dhufnee nama bara baay'eedhaaf waldaa Makaana Yesuus Addis Katamaa yeroo sanaaf jedhamtu har'a immoo waldaa fiichee salaalee Makaana Yesuus jedhamtee waamamtu keessummaa tokko qabannee dhufnee iddoon itti argamnu as naannoo Boolee Bulbulaa magaalaa Finfinnee keessatti kallattumaan hanga isaan isinitti dabarsaa mee maqaa fi iddootti dhalattan akkasumas akkaataa guddina keessanii gabaabinaan nutti himaa. Galatooma gooftaan kan eebbifame haa ta'u carraa kana naa kennitanii sagantaa akkanaa kanarratti akkan hirmaadhu waan naaf feertaniif waaqayyo sinaa eebbisu jechaa. Ani aanaa Giraar Jaarsoo naannoo Ejersa Kaawoo jedhamutti dhaladhe. Naannoon itti dhaladhe baadiyyaadha. Fiicheerraa yoo xiqqaate kiiloomeetira 10 hin ta'a. Kanan guddadhes Ortodoksii keessatti waggaa dheeraadhaaf Ortodoksiin ture. Akka tasaa waaqayyo karaa nama argatu hin beekanii waaqayyo argadhee gara waaqayyoo dhufee oduman tajaajilaa jiru waldaa kana fiichee Makaana Yesuus haadhoo gamatti waaqeffachaa turre. Nutti dheerate sa'aatii walakkaadhaa oloofa waan ta'eef iddoo lallabaa nuu banaa inneen iddoo lallabaa nuu bananii Qees Girmaa Daadhiifaan gahee olaanaa taphatan kana keessatti Zagayyee Ambisaa kan jedhamu siin jira ture gahee guddaa taphatan kana keessatti nama 25 akkasoo ta'an innaa achitti bannu gaa waaqayyo haa galatu. Erga achitti bannee mana kiraa keessatti kan banne mana kiraa dur 8 kan jedhamu tokko jira. Isa keessatti jalqabnee 200 kireeffannee turre. Achi keessatti jalqabnee waan qabnuuf kurnoo keenya kenninaa yeroo keenya kennina kurnoo keenya caalaa yeroo keenya kenninee hin kadhannaa torbeedhaan gaafa sanbata xiqqaa ganama walgahii qabnu walgahii jaarsolii. Egaa xiqqoo irra deebi'ee hoositti immoo barbaachise iddoo lallabaa taatee yeroo gabaabaa turte koreetu gaggeessaa ture naa iddoo lallabaa turte. Koreen innaa sanaa nan yaadadhu Jiisaa Guutamaa fi Baqqaaluu Magarsaa nan yaadadha. Namni biraasiin jira ebeluutti hin beeku baay'ee yaadadhu amma. Isaan koreedhaan erga gaggeessaa turanii booda iddoo lallabaa kana gara waldaatti jijjiiranii waldaatti jijjiiramee jaarsolii taanee filatamnetti. Jaarsolii ani akka walitti qabaatti Baqqalachi Baallamii Abarraash Xibabuu Baqqaaluunis keessa jiranatti fakkaata. Yeroo baay'ee yaadadhu akkas jaarsolii taanee tajaajilaa turre. Aarsaa yeroo kennu ture. Namni baay'ee xiiqidhaan hojjechaa turre. Egaa manni kun birrii 200 kireeffannee jirru kana kaffaluudhaaf hin danda'anii baay'ee mormii ture. Garuu nama 25 hanga 30 kan ta'an walitti fuunee isa kaffallee waa irraa nafa ture. Naa ogaa mindaan namootaa xixiqqaa ture waan ta'eef yoo baay'ate namni tokko birrii 40 yookaan birrii 50 birrii 20 illee kurnoo kan kaffalu ture. Kanaan oduma jirru gaa
keessa dargaggoonni sitti daddabalamaa maal jechaa manni kun nutti dhiphachaa dhufe. Isa booda gaa mana kana maal goona kiraadhaan jiraachuun maal hamma oomitti deemna kan jedhu yaada bal'aatu ture. Egaa isa booda adeemsuma keessa manichas bitanne mana kana hin bitanne. Egaa yeroo sanatti isin akka jaarsa walitti qabaa jaarsa waldaa taataniiti kan itti jechaa turtani. Mana kiraa kaffalaatii namni sammate waardiyyaa soo ta'e tajaajilaa soo ta'e kaffalaatiin yeroo laficha bittanitti akkam ture chaalenjiin jiru. Egaa maaliif amma dhiibbaan amantaa jira lolli garagaraa jira akkam ture mee isaa akkamiin ibsitu? Mana kana an kireeffanne namichi mana nutti kireesse ortodoksii ture. Ortodoksii ture garuu namni kun nama dubbiin galeefidha baay'ee. Warri ollaa sanaa jiran warri ortodoksii mana kana nutti gurguri mana daadhiitti bannaa warri jedhan. Mana daadhii goona malee warra pheenxee kanatti kireessitee isaan asirratti nutti babal'atan kan jedhan yaadat ture. Naa baay'ee walitti dhiyaanna ture nama kanaan. Namni kun waaqa argatee argachuu baatee beeku malee ijoolleen isaatillee xiqqoo waaqa charchii gannatti waaqessu waa'ee waaqaa beeka. Innaa akka gootanii jedha natti hima. Akkuma taatan ta'aatii mana kana bitadhaa. Warri kun daadhii itti bannaa nutti gurguri jedhanii baay'ee jaarsa natti ergaa jiranii narraa bitaa isinii mana waaqayyoo irbaata qulqulluu mana waaqayyoo ijoollee waaqayyoo itti kennitan daadhii akka ittiin daldalle kanan fidhaanii kan irraa hafeen awwaaltanii miti maal jedha inni akka ortodoksii se'a beektaa kan irraa hafe irbaata qulqulluu kennitanii kan irraa hafe wayinii isaatii fi wantoo saayin awwaaltanii miti naan jedha. Eeniin jedhaan kanaaf mana kanatti daadhiin akka hin gurguramne bitadhaa hinuun jedha. Egaa akka tasaa ta'ee waaqayyo kaayyoo qabaami naa maal jedha godhe qeesse wiilii kaallambaa. Qeesse wiilii kaallambaa tajaajila biraatiif makkaan ibsuusii gamaa dhufe naatu beeta kiristaanii hinnaan sanii. Mee as goriitiin ulaalii jenneen qeesse girmaa qeesse wiilii waldamaaram kan jedhamu sabakaa walitti qabaan tokko jira gara kuyyuudhaa dhufa. Inni illee jira gaafsan. Wangeelaawii waldoo sana taanee dhufanii laalanii calliseetuma galee qeesse wiiliin gaafsan hin galee isa booda gaafa torbee lamaanatti fakkaata bilbila nuu bilbileeti mee lakkoofsa baankii keessanii naa ergaa jedhu hin ergineef birrii 50,000 gan erga birrii 50,000 ergee birrii 50,000 san birrii 36,000 manicha binnee birrii 14,000 hafaniin biiroo duubaa san ijaarre. Biiroo duubaa mukaan ijaaramte tokko ogeessi irratti ishii ijaarree ishii san an zabanyaan keessa taa'u yookaan immoo eegduun keessa teessu biiroo mana fincaanii goonee isatti tajaajilamaa turre. Naa kaaree meetira gara kaaree meetira 800 lafti sun innaa binnu jechuudha. Ibsaa galshinee ibsaan qabu turee bishaaniin galshinee isa booda itti fayyadamuu qabnee isumatu babal'atee waldaa kanatti guddate. Egaa odeeffannoon qabnus yeroo sanatti baay'ee ayyaanni waaqoo isinii baay'atee gatii kaffalaa akka turtan yaa odeeffannoo qabna. Kanaan wal qabatee ciminni amantoota bira ture akkamitti? Cimina amantoota qofa osoo hin taane geggeessitoonnis wajjin geggeessaa turtanoo
maal fakkaata ture? Akkasumas tajaajiltoonni illee bara sana akkamiin ibsitu? Amantoota, kan gaggeessitoota, kan tajaajiltoota akkam ture? Amantoonni wal caalan jechuun nama rakkisa. Garuu maaltu wal caala seetee xiiqi jira xiqqoo ture innaa sana. Baay'ifachuudhaaf nama baay'ifachuudhaaf xiiqi ture. Wanti duubatti qabannu homtuun ture. Yeroo keenya itti fayyadamnaa kadhata taananiin kadhannaa kadhata bultii sirriitti kadhannaa dargaggoonni fakkeenyaaf innaa san qees darajjeen faarfataa ture innaa sana. Qees muluun innaa sana barataa ture faarfataa ture innis. Xiiqiidhaan adaar proogiraam mishigii galanii kadhatu. Miti waldaadhaaf miti as dinqu akka koompaanshinii nuuf hin kadhatu mata duree godhatanii koompaanshinii akka nuu kennu waaqayyo. Kadhatanii kadhannaa jira amantoonni xiiqii qabu akka namni baay'atu xiiqii kanaaf immoo waaqayyo argitee hawwii ati keessaa qabdu jaalala waaqaaf qabdu inaaffaate waaqaaf qabdu si maddii dhaabata. Naa xiiqii saniin hin caalan warra amma nuti baay'eedhaa jechuu dandeessu isin amantoota baay'ee qabattanii. Garuu xiqqaatu caala. Innaa san baay'eedha warri jedhanii of tuulaa turan xiqqaataniiru. Innaa san warri baay'eedha jechaa turan. Garuu baay'eedha jechuun hin barbaachisu. Baay'annaan sirrumatti baay'achuudha. Ammallee waliin hin geenye salaalee wangeelli ganaa qotuu qaba sirriitti. Salaalee baay'eensaa waan biraatiin qabamii jira. Kanaaf akka ofirra hin teenye jedhaani akka ofirra hin teenye. Tole kanumaan wal qabsiisee akka namoota baara irraas akka dhageenye waldeettiin ariifatteet iddoo lallabaatirraa gara waldaatti guddate yeroo sanaa. Icciitiin guddachuu ishee maa inni? Icciitiin guddachuu ishee wal ta'uu miseensotaati. Kurnoo hin kaffalanii isa kennaa kennuu yookaan immoo caalabaasiin yoo ba'e caalabaasii xiiqiidhaan kaffaluu waan abboomaman waan gaafataman duubatti hin qabatan amantoonni. Dargaggoonni inaaffaadhaan hojjechuu, inaaffaadhaan kadhatu, inaaffaadhaan mishigii bulanii waaqayyotti bu'u. Tajaajilli xiiqiidhaan tajaajilamaa ture wangeela babal'isne jedhamee. Wanti si dinqu baay'ee naannoo suni akka amantaa kana jibbu hambartu hinnaa nuti daandii irraa lama taanee sadi taanee walitti qabamnee dhaabannu innaan dhagaasitti darbatan jiru. Urufatte jechuudha goodatti. Yeroo tokko maal ta'e sitti fakkaate xiiqii kanaa goonetti mee jarri kun waanuma isaan godhan laallenneeti innaa san dallaan filxiidhaan ijaarama dallaan manaa. Faasikaa ayyaana sooma faasikaa yedduu goromsa qallee hedduutti. Goromsa qalleetti mee waan isaan ta'an laallaan goromsa qalleetti adda hirannee qirca fudhannee galle godhameen beeku fiicha keessatti. Isa booda ugum jedhanii raajii dubbatanii raajii erga raajanii booda inuma hafeennis jarri kuni jara nu keessaa sirumaa hawaasa kana keessaa baheedha. Isaan jira mitire warra hayimaanotii hin qabne warra amantii hin qabne dhiisaa isaan jedhan. Haa ta'uti konferensii yoo goonu dhagaa nuti darbachuun dhiisnee nuti babal'achuun hafnee dhagaa nuti darbachuun dhiisnee babal'achuun hafnee jedhee waaqayyo isa duubaa amma waldaan irratti ijaaramte kanallee lafa kana nuu kenna. Kana hunduma keessa uraa'ii kaa'ee mul'ata kaa'ee namni akka itti kadhatu akka namoota illee gaafannee waa argamu. Isa waldaa guddaa nama irratti waldaan irratti ijaarame kun isa binneessanii miti. Kana maazagaajan nuu kenna.
didaniit dhumarra bilbilanii koottaan irraa fudhadhaa jedhanii baay'isoo. Hojii Waaqayyoo kan eebbifame haa ta'u dhugaadha. Ameen. Gara 1000 oli lafti sun kaaree meetira 1000 oli. Warri aangoo qabu kuni baay'een isaanii nuu kennaa jedhanii dhagaan irratti bu'ee ture bakka sana. Nuu kennaa jedhanii baay'ee cinqaa turan. Maaloo jara kana nu rakkisaniiru koottaa nurraa fudhaa yaa waldaan nan jedhanii nuu bilbila maasagaa jara gaaf tokko. Gammachiisnitti himuu danda'a. Naa akkas ture xiiqidhaan. Tole egaa barsiisaa Masaay Waaqayyo isin eebbisu. Egaa bara gaggeessummaadhaan waldacha gaggeessaa turtanitti gita garagaraatti tajaajiltaniittu muudannoon addaa yeroo sassin mudate yoo jira guddina waldaa kana keessatti babal'achuu waldachaa keessatti muudannoon addaa maaltu ture? Tokko yaa muudannoo jiru keessa wanti odeeffanne tokko jira. Bara isin gaggeessaa turtanitti yeroo ta'e tajaajiltoonni gadhiisanii turan sababa garagaraatiin. Amma waldaa keessatti kallattuma tokko hojii dhuunfaa hojjechaa yookiin hojii mootummaattis hojjechaa ulfaataa ta'uu danda'a. Isin garuu bara sanatti gaggeessummaas hojii hafuuras akkamitti dabarsitan bara sana? Inni kun xiqqoo yeroon jalaa fudhatanii malee at the same time tajaajiltoota lamatu gadhiise waldaa. Tajaajiltoota lamatu gadhiise. Tajaajiltoonni lamaan kun hoo gadhiisanu tokko wangeelaawiidha. Tokko immoo akkuma gargaaraa wangeelaawiitti waamamaarra kan jirudha. Lamaanuu at the same time gadhiisan. Egaa namni yeroo guutuu hoo gadhiisee deemu namni fedhaan tajaajilu kun immoo guyyaa guutuu achi oolee namoota keessummeessuu hin danda'u. Barnoota duuka buutummaa yookaan immoo barnoota amantii cimsannaa barsiisuun rakkisaadha. Isinitti himuu danda'a. Gammachiis barsiisa ture. Gammachiis wajjin jirra ennaa sana. Waan kana qindeessineetuma wangeela san tajaajilu hamma qees Huseen yookaan immoo qees Amaanu'eel dhufutti jechuudha. Qees Amaanu'eel karaa gammachiis dhufe. Innaa san yaa'u gaappii san walumarraa fuunetti waluma gargaarreetti tajaajilaa turre. Rabbi nu gargaaree jechuudha. Baay'ee nama miti an tajaajilu Waaqayyo tajaajila uummata saba isaa Waaqa tajaajila nuyi tajaajila hin jennu. Gammachiisis taanaan anas taanaan qees Amaanu'eelis taanaan kan waammate Waaqayyoodha. Namni hoo deeme namumatu dhufa. Akkasitti rakkina kana bahuu dandeenya jechuudha. Tole amma har'a teessanii otoon kana godhee raadhe jettanii wanti gaabbitan hoo jiraate deebi'ee immoo bagan kana godheettanii kan itti gammaddan wanti kun lachuu wajjin deeme dheetii yaada. Wanti itti gaabbitan wanti immoo har'a teessanii waa'ee fiichee Addis Katamaa yeroo sanaa fiichee Salaalee har'aa gaafa laaltan maaltu isinitti dhagama? Akkamiin ibsitu isa kana hoo? Amma barri hoo darbuu barri hammuma jijjiiramu waa haarofti baay'eetu uumamaa dhufa. Bakka san teenye garuu waan hojjetamuu mallu hojjenne jedheetuma yaada. Tokko koompaanshinii akka bakka sanitti banamuu barbaanna ture. Hin baname innis akkittuu baname. Lama namoonni ciccimanii waldaan babal'attee bakka sanitti waldaan guddattee arguu barbaanna ture. Hamma ta'e waldaanis babal'achaa dhuftee lafa bitannee mana bitannee kan keenya ta'ee har'a hin baanaa boruu hin baanaa yaaddoo keessaa baane. Egaa wanti xiqqoo gaappiin hin jiraata jetteetillee yaaddu haa jiraatu malee wanti hojjetamuu malu innaa san hundi isaanii namni mana qulqulleessu jalqabee fakkeenyaaf mana qulqulleessuudhaan ammallee Waaqayyo ishee eebbisu jedhee kanan kaasuu barbaadu Masarat Asaffaa ijoollee ishee wajjiniin. Wuddee Nigist Saamu'eel Gabree jedhe ta'anii Masaratii
akka ortodoksiidhaa fudhadhee dhufetti Aqaabii teenya jedhaan tureen. Aqaabii jechuun nama waan irbaata qulqulluu fa'aa qopheessu waldaa ortodoksii keessatti jechuudha. Waldaadhaan dhabamtu ture masarratti. Baay'ee natti tolti ture tajaajilli ishii maatii ishee wajjiniin. Baay'ee tajaajilaa turte. Kadhaadhaan taanaan kadhatanii dargaggeeyyiin jechuudha. Kadhatanii baay'een isaanii aarsaa kaffalanii waa hundi akka ta'u. Kadhaatu waldaa tana kanaan ga'e. Ammallee kadhaan kun itti fufuu qaba. Mishigii galanii waan kanaan dura jalqabame san babal'isaatti itti oofaa malee waan irraa hir'istanii qabaatinaa dhiyeessiin itti himuu barbaada. Tole, mee geggeessitoota fi tajaajiltoota amma jiranoo ergaa yookiin dhaamsa maalii qabdu? Tajaajiltoonni amma jiranii reelii baay'ee dansa, baay'ee gaariidha. Waan misharra jiru yaanni isaanii bal'aadha. Kadhataniitti jiraatan natti fakkaata. Yoo kadhaa ta'e malee karaa hafuuraa kana sammuun namaan banamu. Qees darajjee taanan, qees muluu taanan, atillee wangeelaawii ijaaraa taanan, kaleessa bakka jirtanii dhuftanii kanarra ga'uun keessan cimina keessan Waaqayyoo wajjin hidhata gaarii qabaachuu keessan natti argisiisa. Kana ammas akka gadi hin buusne cimaatuma itti fufaa isiniin jedha. Kadhaa salaalee kadhatamu, kadhaa viizhinii kadhaa bal'ifadhaa. Waan kadhattan immoo duukaa hojiidhaan mata duree kadhaa keessanii san hojiitti jijjiiruu yaala. Waaqayyo galmaa singaa keessumattuu waldaa karaa aannoo caarree jirtu, waldaa karaa gullallee jirtu baay'isaati achirraan hafuurri rakkisaa jira waan ta'eef jechuudha. Hafuurri salaale keessa jiru hafuura cimaadha waan ta'eef jabaadhaa itti fufaa. Ani imaana isinitti laaddu hankanaan dura qabdan qabadhaati viizhinii Waaqayyo isin keessa kaa'e cimaati kadhaa wajjiniin itti fufaa. Gaariirra jirtu jabaadhaa isiniin jedha. Waaqayyo isin eebbisu ergaa guddaa nu dhaamtanii egaa amma isin bara baay'ee achi tajaajiltanii amma immoo sababii hojiiteef as jirtu duuba jirtu walditti salaale Kiristoosiif jettee mul'ata qabdi. Sanammoo milkeessa jirra. Yoon nu gargaarichus numa wajjiniin namoota iddoo garagaraa jira wajjiniin namoota akka keessanii achitti gatii kaffalanii namoota wangeelallee deeggaruu barbaadan dhalattoota salaalee warra nun beekne mul'ata salaale Kiristoosiif jedhu kana akkamitti isaan biraan geessu sin maal jettuun namoota kanaan oofu? Egaa salaale Kiristoosiif jechuun salphaa fakkaata. Salaale Kiristoosiif jechuun nama salaale keessa jiru, nama muuxannoo adda addaa, nama shaakala biyya lafaa adda addaa qabu fuudhanii Kiristoositti galchuu jechuun salphaa miti. Aarsaa nama kaffalchiisa. Gama biraatiin garuu jara kana boojinee Kiristoosiif kennine jechuun yookaan Kiristoosiif galii goone jechuun waa guddaa hojjenne jechuudha. Waa guddaa. Kun immoo iffartii barbaada. Iffartii kadhaa barbaada. Iffartii diinagdee barbaada. Qarshii barbaada. Mishiinarii ergitee dhugaa baatee galuudhaaf namni bishaan bitatee bahuu qabaa. Bishaan dhugee hoo dheebote dhugaa bahee galuu qabaa. Kadhachuudhaaf waa baay'ee barbaada namni. Kana gochuudhaaf warri Kiristoos nuu ife, warri Kiristoos nuu ifeera jennu warri achii baane jirra jechuun jiru namoonni baay'een karaa gama kamiiniyyuu otoo harka hiixatanii kadhaadhanis immoo otoo sin duukaa nu duukaa bu'anii baay'een hawwaa Waaqayyo immoo akka isaan gargaaru hin kadhannaa. Akka ija banuuf Waaqayyo
yaada isaanii akka gara biyyaa kanatti deebisan salaale Kiristoosiif akka booji'an ammallee cimanii akka kadhaa fi waan deeggarsa barbaachisu hundaan duukaa bu'an maqaa Waaqayyootiin nan gaafadhaa. Rabbi isaan haa gargaaru, Waaqayyo nu haa gargaaru jedha. Ameen. Waaqayyo sinaa eebbisu. Dhumarratti waan gabaabaadha. Amma dhaloonni amma jiranii fi dhaloonni kaleessaa xiqqoo ishii wantoota tokko tokkoon garaagarummaa qabu. Akka armaan olitti nu kaastan xiiqitu jira, tokkummaa jira, kadhannaa jira. Kanarraa kan ka'e nu amma haala mijataatti dhufu. Warra amma jiran kanaan amma ergaa dhumaa maal dhaamtu jechuun dhaloota kallattii kanaanis dhaggeeffachaa jiran maal dhaamuu barbaaddu isa dhumaa ta'e. Okay, gaariidha. Wanni nani dhaamu waa tokko. Waan kaleessa namni waan darbirraa baratee waan fuulduraa bal'ifata yookaan guddifata. Waldaan tun eessaa kaateet kanarra geessee seenaa waa ijaaraa jirtan dookumantarii ijaaraa jirtanii isarraa laalanii noo maaltu nurraa eegama kan jedhu waa yaaduu qaba jedhee yaada dhaloonni ammaa. Sababi isaa wangeelli salphaa miti. Ilaa biyya hin jirre keessaa biyya jirutti ce'uu jechuudha wangeela jechuun. Kiristoos dukkana keessaa ifatti nu fide dukkana keessaa immoo ifatti nama fiduudhaaf waa'ee ifaa warri nuu gale warra dukkanaa kanatti beeksisuun nurra jira. Beeksisuudhaaf immoo nuti warra ifaa dhugaa ta'uu qabna. Warra ifaa dhugaa. Warri ifa keessa deddeebi'u of eeggatee deemaa jechuudha. Wanni dhoskamu hin jiru, wanti haguuggattee deemtee kana jalaa hin ba'a jechuun jiru. Kaadhimamaa Dooktor Masaayyaa Barraa Yuunivarsiitii Arsiirraa bara baay'ee immoo waldaa Salaalee Maannoficha Salaaleerraa tajaajilaa kan turan yeroo keessan aarsaa gootanii waan nu kennitaniif Waaqayyo mana keessan bara keessan dhala keessan haa eebbisu ni jenna. Guddaa galatoomaa guddaa eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu. Eebbifamee fayyaanaa ta'ee waan carraa kana naa kennitaniif galatoomaa waldaa Fiichee Makkaneessuus guddaan galateeffadhaa isinis fayyaa ta'a. Eebbifamaa Waaqayyo isin haa eebbisu.